tolettee kabajaan waamicha kabajeessu argamu keetiin. Sodaadheen ture gaaffii namoota kaan gaggaafattu ilaalee. Egaa waaqayyo na gargaara deemaa jiraatu. Komeediyaa waan jedhu kan afaan Oromootiin barbaadaan ture maal jedhama? Baacessaadha moo baacessaadha? Baacessitu eenyu? Kun jireenya kee keessaa agar tokkodha wanti kaafamu. Dhiifama akkamitti gooti ati? Jira miti baay'ee waaqatti dhiyaadheen dhiifama godhetu hin taane gargaarsuma waaqayyooti. Gaafa dhiifama gootu hawaasa keenya keessatti akka dabeessaa tokkotti lakkaa'amta. Akka jechuun nama dabeessa ta'e itti ilaalamta. Gama miidiyaatti garuu gaafa dhuftu akka mo'ataa tokkotti lakkaa'amta. Kana gidduu galeeffatteeti immoo maaltu sii gale? Macaafa keessaa dhoksaan sii gale jira. Mee dhoksaa sii gale kana immoo hawaasa kanaaf ifa godhiiti namoonni hawwatanii kana. Yaa miidiyaa irratti gaafa dhuftee dhiifama godhe jettu namni baay'ee si jaallata, namni baay'ee si dinqisiifata, beekamaadha kun. An garuu sana barbaadee mitan ergan dhiifama godheetii waggaa 3 booddeen dubbadhe. Mee wanta isin hojjettan kana gama waldaa kiristaanaa keessatti gama tajaajiltoota wajjin wal qabsiisanii inni isin hojjettan kuni warra hin amanne biratti akkamitti haa ilaalamu? Dhoksaa waldaa kiristaanaa keessa jiru inni beeku biishisayyuu beeka dubbachuu baateyyuu inni beeka. Warra hin beekneefoo ergaa maalii qaba kun? Garuu innumti waldaa keessaayyuu baay'ee isaa kan hin hubanne jira. Maaliif faarfannaatti qoostaa, maaliif lallabatti qoostaa, nama dibata qabutti maaliif qoostaa kan jedhu jira. Televezyiinii afuuraa sana irratti namoota kiristaanaa keessaa gaafa seexana baasanii hundumatti ilaala televezyiiniin sun. Nama waldaa keessa jiru irra seexana jira jechuu danda'ama namni baay'een. Akka waan dhoksaa waldaa kiristaanaa keessa jiru gadi baastanii haasaa jirtanii tokko ammoo qaawwa waldaa kiristaanaatiif itti dabalata akka isin taatanitti fudhachuu danda'an jiru kun. Hin fudhata namni baay'een. Yaaduma gaarii qabaannee waan isin tajaajiltoota irratti ijaa baachuuf hojjettan fakkaata gama tokko gaafa qalladanii qaltiin keessanii. Al tokko amma maqaa isaan na'u waldaa namicha tokko hin deemu. Dhumarratti dudduubatti na hambisee maa dogoggora argite qabdaa oolan. Garuu tokko keessa deemee sa'aatuu wajjin immoo walii galuu hin dandeenye. Warra ala jiranii fi gara amantichaatti akka isaan dhufan akka waamichaatti diraamaa kana fakkaatu yookaan immoo ergaa karaa diraamaa kana darbuu danda'u maaf hin hojjennu moo itti jirtu? Hin hojjenne ittis hin jirru kun dadhabina keenya isa guddaadha. Albeema faarfannaa keetti kan goote. Ergaan sun mootummaan saankoo ture. Baay'ee itti gammadaan ture. Walaloonsaa kan keetti. Ankoo ture ergichi. Maarra geesse hojii faarfannaa kee kun faarfattoota hojii walitti si buusee jira akkamidha. Yeroo baay'ee mana nyaataa gaafa banu namni jalqabarra hin bareedaa dhumarratti koomentiin kennamee fi maal ta'a gadi bu'aa deema. Dhumni keessa maal kaayyoon keessa maal yaadaa jirtu gara fuulduraatti namni maal uummanni kun maal sinirraa ta'e eegu. Waan tokko akka qabatteetti hin deemtu. Warra biyya gaggeessuuf fudhadhuu ilaalii, warra waa hojjetus fudhadhuu ilaalii, atileetota fudhadhuu ilaalii. Al tokko mata biratti jaallatamtee achitti eeguun ulfaataadha. Jaallatamuun salphaadha. Lafa jaallatamte sanatti eeguun ulfaataadha. Umurii guutuu koomedii hojjechuu yaadan qabu. Karoora adda addaa qabdu akka dhuunfaa keenyaatti akka tiimiittis diraamaa kana numa hojjenna garuu yeroo dheeraadhaaf waan keessa turru miti. Ifa godhisa kana. Keessan turrochaa jirta deemnaadha. Keessan turruun koo amma numa hojjenna. Nillee gaariidha. Utuu injifamu ta'e. Injifamu. Beekamtii horiis baay'een arganne. I think beekamtii xiqqoo arganneerra horiin ganaadha. Ganaadha. Ana nama horii baay'een arganne gaafa horicha argadhu waan goonuun ilaalla.